rakkoo nama argu ani rakkoo namaan danda'u dhugaan isiniin jedha rakkoo namaan danda'u gaafa ani rakkadhu immoo namni na bira dhaabbatu ana bichaa miti namoonni hedduun namoonni gara laafessa akka kiyyaa ta'an gaafa rakkatan gaaf namni rakkatu hin danda'an gaaf isaan rakkatan immoo namni isaan bira dhaabbatu hedduu takka baay'ee bakka wanni na ajaa'ibe keessa wantoota akkanaatu na mudata jechuudha. Garuu isin barumsa ta'ee yaada. Ashama harka fuunee akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii. Fayyaa keessanii jira jirtu hordoftoota kabajamtoota kiyya maatii chaanaalii kiyya kan taatan akkam naga keessanii fayyaa keessanii jecha viidiyoo kana waan hojjedheef qaba waan hojjedheef waan argu namni biyya keessa jiru waa hedduu arga garuu mootuyyuu namni gaafa namni rakkatu an dhugaan isinin jedha gaafa rakkatu jechuudha gaafa namni rakkatu wallahi nama sanirraan dhaabbadhu duuka tarkaanfadha gaafa immoo ati rakkatu immoo namni akka jireenyi kee guutuu wayitti hin deebineetti si ilaalaa jechuudha ilmi namaa jireenya isaa keessatti waa hedduu arga rakkos arga gammachuus arga gaddas arga waa hedduu isa argisiisa jireenya keenya kana keessatti mootuyyuu yoo ati rakkoo kana keessa hin darbarfatin yoo ciniinnattee biran darbin yoo biran tarkaanfatin homaa namaa hin beeku rakkoolee namaan hubattu beeloftallee namaan hubattu dheebottallee namaan hubattu waa tokko namaan hubattu jechuudha jireenya kee keessatti wantoota kanneen kan namaadhaaf isinii fide beeytanii si mudatuu danda'a rakkooleen akkana namoota hedduu mudata hin mudata rakkoon immoo gaafa nama tokko rakkoon tokko deebi'ee rakkootu isa tuqa nama san jechuudha waan isiniif jedheef qaba deebi'ee namatti deddeebi'a rakkoon tokko gaafa awwalarraa si tuqu ka'umsa keetirraa gaafa tuqu rakkoolee san keessa darbuuf immoo ati ciniinnatuu qabda harka kennuu qabdu gaafa harka kenniti immoo muluu kuftee lafatti hafta jechuudha ijoolleen biyyoota namaa jirtan waan ani isin dhaamsi sarahaan isin irra deddeebi'ee viidiyoo kana maaliif akka hojjedhu isin galu malee tokko biyya namaa keessa jirtanii qusannaa birri keessanii mallaqa keessan jabeeffadha maaliif gaaf biyyatti galte wallahi namni abbaa kanaa siin jedhu jiru yoo fi keetiin tattaafate yoo fi keetii bakka jabduun dhaabbateen namni nama moosari siin jedhu jiru lamaffaa imootuyyuu namni wanni isin gorsu namni nuti wanni anas ta'e nama biraas dabalatee yoo isin gorsanii gorsa san dirqama fudhatuun keessan isinii barumsa ta'a waan ta'eef isinii barumsa guddaa ta'a rakkachuun ilma nama bar haftaamillee hin rakkata haftaamillee hin rakkata wallahi waa hedduun isa rakkisa maaliin isa rakkisa takki fayyaan isa rakkisa qabeenyas qabaata mallaqa hin qabda fayyaa yoo hin qabaanne hoo rakkisa guddaadha fayyaan hunda caala jechuudha waa hunduma keessattuu isin fayyaa qabaannan mana namaa dalagattanii jettan dalagattanii waan kana immoo yoo walirra dhoolchin yoo akkuma feetan safaattaniin yoo akkuma beeytan dhiimoo irratti bilbila akkuma argitan dhiimoo irratti akka gootan kan jiraatu ta'e ijoollee biyya ana waa takka nagaa ijoollee biyya arabaa teettee karakkatullee hedduutu jira yoo isin dhiimoo marratti guyyaadhaan 200 500 300 darbitan gaa biyya galte hoo qilleensi biyya kana si darba qilleensi biyya kana yoo ati waa qabaatte malee biyya kana keessa taa'uu dandeettu ijoolleen hedduu weerarte dhuftee ji'a lamatti wallaahi lasiim jechuudhaan buleeyyan kee dhagaa dhaamsa isinii dhaama dhuftee gaafa ji'a lama utoo hin gayin kaardii biyyaan bakka kadhatte ijoollee biyya arabaa bakka kadhattetu jira ni kadhatte kaardii naa guutaatti kadhatte dhuftee ji'a lama utoo hin gayin kuni barumsa isinii ta'a tokkoffaa inni kuni maal isinitti agarsiisa ijoolleen tokko tokko dalaganii hisaaba kan beekan namarratti kagalchan hedduutu jira qabadda maaliif waan kana isiniif jedha birrii keessan ibaluu kiyya jettee miti namaaf ta'e nama gargaare namni har'a nama gargaare boru rakkoo keessa atis bor namni si gargaaru jira namni har'a mootuyyuu nama hin gargaarre namni har'a ani mallaqa qaba ani dalagadha ani akkas ta'a
ana kana taaje kaleessa maal keessaa darbee lama jedhan mallaqa keessan kuduunfadhaa akkaawuntii baafadhaa karaa onlaayiniitiin hin danda'ama isin hin jennee turre wallaahi billaahi jechuun akkaawuntiin kee dhala akkaawuntii keessanii dhala ati miiliyoona feetoo namarraa hin qabdattee nabdatti nama sumuni harkaa hin qabne 500 yoo qabaatte ati nama bilbila nama sumuni harkaa hin qabne uffata kee malee namarraa uu qabaatte yoo akkaawuntii keetirra 100 akka 50 qabaatte waan kee tigzee takka irratti baafatta yoo san hin qabaanne immoo biyyuma takka socho'uu hin dandeettu idduma tokko gaa'uu hin dandeettu isin yaale waa tokko isin hin jedha wallaahi dhasii waa tokko kanaaf immoo waan isin hin jechuu barbaadu waan isin hin jechuu barbaadu boleen kee akkuma amma isin biyya namaa jirtanii waan argitan ani biyya keessatti waa hedduu arga ijoollee biyya namaa teettee deebitee rakkoo hedduu argite hedduutu jira ijoollee biyya namaatii dhuftee asitti mallaqa biyyatti waan deebite dhabdeetu jira biyya alaatiitti waan deebitu dhabdeetu jira gaaf biyya ambaa jirtu itti safaataa turtee gaaf biyya ambaa jirtu ani baay'ee tokko na ajaa'ibe la inni biraa biyya kana keessatti mallaqa namaa liqeessitee namni na deebise yoo jettee wallaahi si ajjeesuuf ta'a utuu bakka itti si argatu jiraate utuu bakka ati jirtu beeke fakkeenyaaf haa beeku jechuun addatti utuu si argate si ajjeesuuf ta'a mallaqa irraa san si kennurra si lubbuu baasuu kanatu caala utuu ati akkatti rakkoo isa baaftee yookiin immoo gizee san rakkina keessaa isa baaftee ijoollee mallaqa eessumni dhooggatee jira ijoollee ilmi abbeeraa yookiin abbeeraa yookiin bakka hin jiraa miti ka dhooggate hedduutu jira kuni hoo maaliif barbaachisa kuni maaliif barbaachisa har'a maali kuni hundi ka gahe fayyaalummaa kenna miskiinummaa kenna miskiinummaa kenna kun hundi jechuudha an kana isinin jechuu barbaada kanaaf wanni isinitti dhaamadhu waa guduunfadhaa akka argitan hin godhina itti hin taphatina guduunfadhu kaayadhu guduunfadhu ebaluu kiyya hin jedhine kar ebaluu kiyya jettu bormootu yuu kanaaf